Kun kenyani guddaan qabsoon nuti boonu hayyuu nurkaa nyaata. Ibidda kaleessa Yahuudonni keessa dabarfatan uummata dhume malee hayyoonni hin dandamatan. Beekaa tokko dhabuurra uummata dhabu caala miliyoona ta'an hayyuuntu uummataan duudha dammaquun jarra dheeraa gaafata. Dungoo qabsootu dhaama dhibbaa zeeru deebita. Uummata kana beekutu hayyuu fi tikfata dhaloota hayyuu qabutu qabsaa'ee injifata. Kanaaf uummanni Yahuudaa Profeesara isaanii tokko waa gaafatan. Haguma jirru tanaa baanaa jechuun itti dubbatan. Eeni baatan jireenya waa furiyoo qabu. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى.